Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti namoota ukkaamsuun jabaatee itti fufeera. Jaalimoonaa Fayyisaa. Rakkoon naannoo Oromiyaa keessatti waggoottan sirni biltsiginaa gara aangootti dhufee kaasee uumamee jiru. Namoota kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee isaanii fi jireenya isaanii irraa mana hidhaatti yoo galchu, kuma kurnootaan ajjeesuu fi miiliyoonaan ammoo buqqisee jira. Sirni abbaa irree biltsiginaa mirga namummaa bara aangootti dhufee qabee cabsuun lammiilee nagaa hedduu ajjeesuun guyyuu dhaadatu. Himannaa dhaabbanni mirgoota namummaa Itoophiyaa irra deddeebiin rakkoo uumamaa jiruuf yakkamaa sirnicha taasisus qulqulloof taasisee sirnichi jiraattota rakkisaa jiraachuu jabeessee jira. Haaluma kanaanis godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa 4 keessa namoota maqaan isaanii obbo Abdurrahmaan Waaqayyo abbaa ijoollee 3, obbo Galatuu Tashitee hojjetaa buufata fayyaa Rabaatee, Abdullaa Tibbisoo barsiisaa kolleejjii Daadimoos muummee kompiitar saayinsii kan barsiisuu fi ganda duwwaa 10 keessaa immoo obbo Bashir Gammachuu mana uffannaa hodhaa kan qabu bakka hojii isaatii qabuun hidhuun himameera. Namoonni ganda duwwaa 4 keessaa qabaman hunduun walakkeessa halkanii mana isaaniitti waraana faashistii PP'n akka Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu keessatti waraanni PP nama tokko rasaasaan rukutuun madeessan. Sirni tontoraan qarree kufaatee irra ga'ee jiru biltsiginnaan siyaasaa fi dinagdee raafame waan qabuuf gadi dhiisuu wallaale. Maqaa wal qofii gibira funaanuu jedhuun bobbaanii uummata qaaleensu jireenyaan of jireessuun itti ulfaatee jiru. Dirqamaan afaan qawwee fayyadamuun namoota irraa mallaqa funaanuuf rakkisaa jiru. Haaluma kanaan golee Oromiyaa mara keessatti ajjeechaa, hidhaa, saamicha, qeerraa buqqisuu fi dhiitamiinsi mirga namoomaa jabaatee itti fufee jiraachuun Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda Muumaa Laltuu keessa kan jiraatu nama maqaan isaa Umar yookaan Daayyoo Baqqalaa jedhamuun beekamu guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 31/2024 ganama sa'a 4:00 irratti bakka hojii isaa mana baaburoo midhaaniitti qacaramee hojjetutti waraanni sirna PP rasaasitti dhukaasuun miilarra rukutanii bira darbanii jiraachuu jiraattonni ibsan. Namni kun yeroo ammaa mada ulfaataa irra ga'een du'aa fi jireenya gidduu kan jiru yoo ta'u hospitaala Baabboo Gambeelii geeffamuun yaalamaa akka jirus ibsan. Empaayiratti keessatti namni balleesseef osoo hin taane jaalala teessumaan goisaaf biltsiginnaa qabu tiksuuf waadaa uummataaf galan cabsaa kan oolan maqaa adda addaa itti maxxansanii yakkaa kan jiran yoo ta'u namni kunis balleessee osoo hin taane oromummaa isaa qofaan yakkanii bakka hojii isaatti itti dhukaasuun akka madeessan jiraattotni dabaluun dubbataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Beedongorootti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon lola uummata irratti bananiin lubbuun namoota 3 darbuun dhaga'ame. Abee Dongorootti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon lola uummata irratti bananiin lubbuun namoota 3 darbuun uummannis qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan. Onichatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon baroota darbanii kaasee haga har'aatti uummata Oromoo gara jabinaan gochaa ilmaan namootaa irratti ta'ee hin beekne raawwataa kan turanii fi jiran guyyaa dheengaddaa caamsaa 30/2024 Ona Abee Dongoroo ganda ce'iitti qonnaan bultoota 3 kanneen maqaan isaanii Shibbiruu Tolosaa, Tashoomaa Jaaluu fi Giza'u Galdaasaa jedhaman ajjeesuu jiraattonni himan. Hanga odeessii kun qindaa'etti gandoonni onichaa 4 kanneen akka ce'ii, Daabis Wallaggee fi Botoroo Booraa jedhaman finxaaleeyyii kanaan buqqa'uun himameera. Dabalataanis finxaaleeyyiin kun uummata irratti lola bananiin mana barumsa sadarkaa 1ffaa ce'ii, mana barumsa sadarkaa 2ffaa Botoroo Booraa fi kanneen ganda 4 keessatti argaman irraa mana gubaa uummata saamaa jiraachuu fi qaamni uummataaf birmate akka hin jirre jiraattonni onichaa. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti impaayirri murna gabroonfataa PP mana uummataa diiguu cimsee itti fufeera. Impaayirri murna gabroonfataa PP magaalichatti mana uummataa diiguu malee ijaaruu kan hin beeknee fi manneen haadha hiyyeessaa tokko bira dhaabbatanii hojjechaa suura ka'uun siyaasa irraa kan tolfatan PP'n magaalaa Jimmaa keessatti hawaasa jalaa manneen diiguu itti fufaniiru. Yeroo ammaa kanas haaluma wal fakkaatuun irra deddeebiin PP'n uummata hedduu jalaa mana diigaa kan jiru ta'uu kan himan jiraattonni gandoota magaalaa sana keessaa addatti ganda Ginjoo fi Ajiibbii jedhamutti manneen bunaa, manneen jireenyaa, hoteelotaa fi dukkaanota gurguddoo dabalatee manneen namoota 50 ol ta'an harka maafiyaa PP'n kan diigamanii fi bakka bu'ee lafa isaanis argachaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni manneen isaanii jalaa diigame kunneenis namoota harka qalleeyyii yoo ta'an yeroo ammaas haalli isaan keessa jiran hedduu kan nama yaaddessuu fi bakkeetti ba'uun teendaa jalatti roobaa fi aduun itti wal jijjiiraa jiraachuun barameera. Gara oduu keenya biyya alaarraa argannetti yeroo dabarru paartiin Afrikaa Kibbaa bulchaa jiru ENC'n sagalee caalmaa dhabuutti jira. Kibbaa koongirensii biyyaalessaa Afrikaa ENC'n bara 1994 irraa eegalee aangoo irraa ture bakka bu'aa filannoo gartokkee filannoo biyyaalessaa fi naannolee roobii darbe mormii guddaa qaburraa argameen paarlamaa keessaa harka caaluu dhabuutti qajeelee jira. Sagalee komishiniin filannoo Afrikaa Kibbaa lakkaa'e keessaa persentii 52 akka agarsiisutti paartiin ANC persentii 42.34 yoo argate mormituu seeraa gamtaa Dimokiraat persentii 23.39 itti aanee argama. Paartiin
pirezidaantii duraanii Jaakob Zumaa kan waggaa tokko hin guunne dura ijaarame yeroo ammaa sagalee persentii 10.77 argachuun sadarkaa sadaffaarra kan jiru yoo ta'u falmattoota bilisummaa dinagdee persentii 9.6 argachuun itti aanee argama. Paartiin ANC yeroo tokko beekamaa addunyaa Nelson Mandelaan durfamu paarlamaa kanaan dura keessatti teessoo 230 qaba ture. Paartichi bara 1994 irraa eegalee filannoo hundaa irratti persentii 60 ol mirkaneessaa ture. Bara 2019 irraa kan hafe yeroo sanatti qoodni isaa gara persentii 57.5tti gadi bu'e. Lammiileen Afrikaa kibbaa roobii darbee dorgommii filannoo dimokiraatawaa apartaayidii booda isa jalqabaa bara 1994 booda isa cimaa ta'a jedhame amanamu irratti miseensota seera baastota biyyaalessaa fi naannoo filachuuf sagalee kennaniiru. Biyyattii namoota gara miliyoona 62 ta'an keessatti filattoonni galmaa'an miliyoona 27 ol kan turan yoo ta'u filannoowwan kanarratti paartileen siyaasaa 70 dorgomaniiru. Ogeeyyiinii fi qorannoon yaadaa akka jedhanitti ANC'n filannoo injifachuu fi tumsa malee mootummaa mataa isaa ijaaruuf qabxii persentii 51 argachuu dhiisuu mala jedhu. Sana booda miseensonni mana maree pirezidaantii ni filatu. Kana jechuun paartiin filannoo kana injifate aangoodhumaa biyyattii keessatti argata jechuudha jechuun Anaadooluun gabaasee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya Shama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya marii biyyoolessaa irratti dhaabbata paartii adda addaa Itoophiyaa keessatti hundaa hirmaachisuu qabaa. Yoo hin hirmaachifne ta'e seera qabeessaa miti, marii seera qabeessa hin ta'u. Kanaafuu ABO yeroo ammaa kana gara mootummaa naannoo Oromiyaatti yaamicha argatteetiin jirti. Yaamichi isiin argatte kun yoo karaa dhugaa ta'e, yoo karaa haqaa ta'e, yoo soba hin ta'in qaama sadaffaa irratti yoo ta'e qofa kan milkaa'uu danda'u yoo danda'amee fi yoo hin danda'amne ta'e karaa sobaatiin sossobanii biyya galchuudhaaf yookaan harka kennachuudhaaf harka ofiitti deeffachuudhaaf sossoba kana barbaadaa jiranii gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhugaa ta'us dhara ta'us waan hin beekamneef yeroo ammaa kana sossobanii gara mootummaa gartee gara ABO as harkisuu yookaan biyyatti deebisuudhaaf tattaafachaa jiran fakkaatti. Dubbiin kun yoo kagartee qaama sadaffaa hin galfanne yookaan harka qaama sadaffaa keessa hin galfanne yoo kataatu taate dubbii fudhatama qabduu miti, dubbii sobaatii harka lafa jalaatiin gartee ABO irratti shira dalagaa waraanatti labsaa waan adda addaa irra dalagaatiin waan kana dalagaatiin jiranii isaan kun sossobanii yeroo ammaa kana ABO'n humna jabeeffattee socho'aatiin jirti. Amma dhiyeenya kana torbaan kana keessatti ABO'n irree jabeeffattee naannoo ilaa daangaatti gartee socho'aatiin jirti. Bifa duraatiin adda kan isii godhu waa hedduu leenjii isii godhattee leenjii isii xumurattee socho'aatiin jirti. Sochii isii kana keessatti mootummaan ABO tana finne jeetiin gartee labsaatiin ture. Humna ABO'n tuni gartee humna mootummaa kanaatii ol ta'utti jirti. Injifachuu jirti. Karaan isiin deemaa jirtu kun hamilee isaaniif hin taane. Kanaafuu gartee falli isaan argatuu danda'a yoo jiraatu taate karaa sossobanii biyya galchuudhaaf akkana tattaafachuu jiran fakkaatti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo dubbiin ammaa yeroo ammaa kana gartee Itoophiyaa keessatti deemaa jirtu. Gama kaaniin abbootii siyaasaa gartee hangafoota siyaasaa ABO guutuu mana hidhaa keessatti akkasitti shamsaa dararaatiin kaan ajjeesaatiin mana hidhaa keessatti akkasitti dararaatiin jiranii achiin ammoo nagaa barbaaduudhaaf ABO'n akka biyya galtu gartee labsaatiin jiranii. Labsiin kun dhugaa waan fakkaatu miti, ka sobatti gartee dhugaa irraa fagaate. Yoo ka gartee labsiin kun ka dhugaa taatu taate yookaan nageenyi ka uummata keenyaaf ni bu'aa ka yaadan taate siyaasaa biyya kana ni sochoofna jedhanii ka yaadan taate dura hangafoota gartee mana hidhaa keessatti dararaa hin jiran san gadhiisanii karaa nagahaatiin akka gara mariitti seenan barbaachisaadha. Dubbiin kana fakkaata. Isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin gartee waa'ee ABO irratti gartee mootummaan paartii badhaadhinaa kun wanni ammaan tana inni ABO irratti oofaa jiruu fi irratti oolaa jiru yoo ka dhugaa taatu taate duraan dursee gartee hangafoota ABO san mana hidhaa irraa gabbaasee gara mariititti yookaan gara marii sanatti akka socho'an gara nagaatti akka socho'an gara qaama sadaffaa waliin akka mari'atan isaan barbaachisaa. Dubbiin kana fakkaata. Isiniin yoo kun hin taane ammoo ABO inni irratti galu wanni irra gad dhaabbatee galu waan jiru natti fakkaatu. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin gartee labsiin akka ABO'n gartee karaa nagaatiin
ummata wajjiin gartee mootummaa wajjiin nagaa furatee araara furatu barbaada jira na fakkaata. Araarri isaa kun ammoo ka galma gawwaan itti fakkaatu miti. Alaara gartee waan gartee 100% isa waan guutee miti. Silaa yoo kan nagaa barbaadu taate gartee ummatuma gartee mana hidhaa jiru sana hangawoota abaa'oo san mana hidhaa gayyaasanii gara mariitti seenanii silaa kuwaan taane yoo kataatu taate akkanumaan abaa'oon akka galtu yookaan mariitti seenna wanni jaamu